Godina Gujii Baanaa Gooroo Doolaa ganda Qaraarootee halkan manaajarri gandaa tokko ajjeefamee bulchaan gandaa immoo butameera. Waraanni shanee maqaa wobootii himatuu fi kanaanalee godina Gujii Bahaatee fi Lixaa keessa socho'u eda halkan aanaa Gooroo Doolaa ganda Qaraaroo keessatti manaajara gandaa Qaraaroo obbo Daffaaraa Duubaa ijjeesuuni bulchaa gandaa obbo Huseen Maammoo ammoo akka unkaamsitee deemteen jiraattonni achi himaneerani. Manaajara gandaa eda ajjeefame kanaanii butanii deemuuf kanaaniin inni ammoo dinnaan akka ajjeestee deemtee himameera. Loltoonni maqaa wobootiin bosona Gujii keessa socho'an kun erga bosonatti nama geessaniin duuba gocha hamaa Geetachoon Asaffaa hidhamtoota irratti raawwataa ture hanga dhiiraan gudeedutti waan raawwatanuu fi isaaniin butamanii bosonatti gochi kun namarratti raawwatamurra isaan faana deemuu didanii qe'uma ifiitti battalatti ijjeefamuu wayya jechuun jiraattonni addeeffatanii dubbataa jirani. Loltoonni shanee maqaa wobootiin bosona Gujii keessa socho'aa jiran kunneen Oppidoo dullattii hattootaa fi yakkamtoota seeraan barbaadamaniin akka deeggaramanillee maddi odeeffannoo kiyyaa kan garasii dubbisne himeera. Kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo Sagalee Kuushii taatee aanaa Gooroo Doolaatti ta'ee garasitti bilbilee odeeffadheera. Guutuu odeeffannoo kanaa kunooti hordofa. Waan amma aanaa Gooroo Doolaatti ta'e kana gurra uummataatiin ga'uu barbaada. Gaazexeenyaadha. Daani'el Bariisoo Areeriin an beektaami? Waan sani beekta amma waan Gujii keessatti deemaa jiru kana gurra uummataatiin ga'a jedhee si bilbilee. Amma halka eda warri amma baddaa jiru kun manaajara gandaa ajjeesanii bulchaa gandaa butan jedhani aanaa Gooroo Doolaatti. Wanni kun dhugumaa eenyu jedhamaa maaltu ta'e natti? Manaajara itti dhufanii jedhanii bitatee jennaa ajjeestee biraa deemte. Maqaan isaa Daffaaraa Duubaa jedhama. Bulchaa Huseen Maammoo jedhama. Bulchaan ganduma sanii ganda Qaraaroo. Amma badiin maani? Kan jarri kun nama buttuu kan nama ajjeettuuf warri shaneedhee baddaa jiru kun maan badiin? Badii amma wanni shanee jedhee baddaa jiru kun tokkottillee wanni kaayoo isaanii beekamu kaayoo isaanii wanni isaan nama butan badii isaaniillee maa akka ta'etillee nullee fingallee uummatallee galuu dadhabde. Amma uummanni maan jedhaa jira? Loltoonni mootummaallee shanee barbaanna jedhaa uummata achi ijjeesaa jiran. Warri shanee jedhee baddaa fi jiru silaa ka uummata qabsoofna uummata bilisa baasna jedhu gaafa Oromoon sadarkaa duraa bilisa bahe isaan bosonatti deebi'anii ammallee isaallee uummata ijjeessanii hin saamantanii uummati hoo maan jedha waan kana akkamitti shakkataa jira garamidhaa jira? Uummati amma garan qabu harki baay'een warra isaan jibbee jiru. Harki muraasa ammoo harka dhibba keessa harki 30 warra isaan deeggaru. Isaan uummata keessa warra isaan deeggaru jira. Warra isaaniif deeggarees hin jira. Warra kana keessa baay'een isaanii ammoo warra baddaa kana keessa nama liqaa mootummaa qabu. Nama liqaa mootummaa liqeeffatee durii ol qeeffatee irraa baddee jiru. Nama mootummaan barbaadu qofa nama baay'inaan liqaa mootummaa qabuu fi warra hattuu durii re'ee namaa guuree re'ee namaa hatu qofaatti baddaa jira malee shaneen qulqulluun takkattii baddaa jiru. Kanaaf galiif bita. Galii ammoo warra suusii caaxii ilkaa irraa xiqqaadoo mootummaan galchelle mootummaan rakkannee maanii ilkaan hidhannoo maanii poolisiin kanillee seena jedhee warra bitatee jiru. Warra bakka warra abdiin qalle warra fuula duraatiif abdii isaanii hin jirreetti baddaa jira malee baddaa jiru hin jiru. Amma hore bosona kanatti maal argatan bosonatti akkamiin bosonni akkamittiin jiruu gaarii jiraatarre? Jiruu gaarii jiraatee kaasumuuti nama itti dhufan dirqamaan kaan birriirraa kenni jedhaa kaan mana seenanii ofii irraa waa isaan qabarraa fudhataa jiraatan malee nama sodaachisaa jiraatan malee wanni isaan jiruu gaarii jiraatan jedhanii bakka baanillee hin jiru. Waraana mootummaa keessalletti uummata warra amma shaneefiin jedhee baddaa jiru kana qawwee hidhatee jiru otoo arguu loltoonni mootummaallee isaan barbaaduu dhiisanii uummata nagaa isaan barbaasa deenna shanee barbaada deenna jedhaa uummata nagaa ijjeessanii. Amma caasaan Geetachoo Asaffaallee waraana mootummaa keessaa jira jedhamee shakkama. Maaliif taanaan uummata nagaa ajjeesuu loltoonni uummata nagaa kaqawween qabatinii fi kaqawwee qabuun beekanii uummata nagaa ajjeesuu nama naannoo sanii uummata mootummaa rakkaasuu jechuudha. Caasaan Geetachoo Asaffaa mootummaa Dr. Abiyyi Ahmed kana jissuu yookiin kuffisuu fi harka lafa jalaatii irratti hojjetaa jira. Nuti amma Dr. Abiyyi deeggarree hojjanna doonteen garuu shira achi keessa jirtu wanti nutti mul'ata. Loltoonni mootummaallee wanni uummata nagaa ajjeesanuu fi watti jira jechuudha. Waa ergama addaa qaban jechuudha. Warri shanee kulleen uummata nagaa
butuu, ijjeesuu, saamuu wannoo isaanii waliin gala. Loojistikiidhaan yookiin ergam isaanii waliin gala fakkaata. Kana uummati shakkatee hin jiru. Shakkatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf garee jeefachuu asaffaa qofamu. Obboliyoo durii ta'angoorra turte ta'angoorra mootummaa angoorra kaasee ari'atuullee harka keessaa qabdi tokko. Lammaffaa ammoo hattooti sukkaaraa ta gujii keessa jirtu leejiillee harka keessaa qabdi waan kana jechuudha. Kanaaf jeequmsa kana yoo jeequmsi kun dhaabatee ganaa mootummaan sakatta'insa waan godhuufi sakatta'insa ennaa godhan kaani isaanillee waan gara yakkamaa waan ta'eef gara yakka waan fudhatamuuf isaanillee harka keessaa qabaachuu isaanii shakkaniira uummatillee kana beekeera. Warra jeeqachuu asaffaa qofamu. Obboleewwan dullattiin duriitiif hattoonni sukkaaraa harka keessaa qabu. Amma akkanaan jedhaa jirtulletti dureeyyoonni tokkollee hattoonni warri yakkamtoonni yoo haalli nageenni bu'e yoo biyyi tasgabboofte mootummaan yoo sakatta'aa adeemsise seerri yoo hojiirra oole nami seeraa dhiyaate hedduu waan ta'eef seerri akan kabajamnee fi qaami hedduun kana godha jedhaa jirta. Kun waan ragaa qabatamaa waan beektan qabdani. Waan beekulleen qabaa garuu dubbachuu hin barbaadu. Amma sagalee keeti waraabaa jira nageenyummaa keeti sagalee keeti kana kompiitaraan jijjiirumoo maqaa kellee dhawweennu akka teete si himu. Sagalee keeti kana hin beekamaa. Na hiyyaaddooftaa sagalee kee kana namoonni hedduun hin beekan jedhamoo kompiitaraan si jijjiire alleen gaa OMN keessalleetti miidiyaa garaagaraa keessatti hojjetaa tureera sagalee keessan kana yoo fuudhu kompiitaraan jijjiira yoo akkuma bara boyyaan doftan teete sagalee keessan kompiitaraan hin jijjiira sagalee keeti kana haa jijjiiruuti. Bara wayyaan isa wayyaa amma eenyu akka sijjeeseef eenyu akka maanii ta'e beekaan jirtu dhiigi keetillee bishaan ta'e hafaa jira. Fakkeessi malee na beekan jijjiira. Mee ati akka dargaggoo tokkootti maal dhaamta uummati maal falachuu qaba maalti nu baasa jetta. Ani wannan dhaamu tokko teenee amma nama maqaa aba'oo shan'ee tanaan baddaa keessa socho'uufi tokko teenee tokko halkan kamana kennan buli ifirraa kaasnee ifirraa balleessina jedhee yaada. Uummatillee tokko ta'ee walqindaa'ee amma uummati tokko ta'u kun kaan deeggaru kun akka haaloo kaan lama uummatillee akka haaloo walitti guure haalollee wal baachi jira akka haaloo walii qabu jechuudha. Kanaafuu haaloo sanillee dhaabanii uummati tokko ta'ee maqaa warra kanaati keessaa balleessuu qabaa jedhee akka dargaggooti dhaamsudha. Tole yaada naa kennitee guddaa galatoomi horii haala jiru hordofnee sin gaafannaatii fayyaa ta'ii deebani. Ayyee ulfaadha.